Itoophiyaawii ta'uudhaaf onag jettee nama tokko laaguu qabdu yookaan ajjeesisuu qabdu. Imala bareedaa isaallee konkolaataa keessa akkasii godhattee dhageenyeerra. Ergaan harreedhaanis haa dhufu, galaanadhaanis haa dhufu, caalaadhaanis haa dhufu, eenyuudhaanis haa dhufu. Afaan koo haa qabamu, arrabni koo haa qabamu, akka faarutti fudhatamuu qabamu. Keessatti goraadee qabatu. Bu'aa qabsooti jechuudha. Bu'aa shimala saniiti tokko. Fakkeenya ijoollota karaa irratti jiraatanis sassaabee ture kan inni gargaaru. Isaan keessaa immoo kan kiiboordis jala haatee bees akka jiru yeroo darbe miidiyaa irratti dubbattee turte. Mee yeroo isaan akka godhan immoo gargaaruu keessatti gaaffatee beektaa? Maal rakkoo qabaani fakkeenyaaf maskiida tokko har'a halkan du'aa itti godhanii itti salaatanii bulanii deemee waaqayyoon kiisuu waaqeffadhe. Maal? Kana dura Itoophiyaawii ta'uudhaaf Oromoo arrabsuu qabda. Siigalee? Ituu ergamaa fi Hacaaluun dhufanii Hacaaluun keessaa filadhaa jette. Mee akkamittiin nama foonii fi ergamaa waaqayyoo bukkee qabdee nama keessaa filattati? Maaltu barbaaddeeti? Yaada siyaasaa biyya kana keessa deemaa jiru turtiin laata? Paartichi dhimma Hacaaluu wajjin wal qabatamu? Amma waan shanee torbee waan feete jechuu dandeessa. Kan akka maskara maabarraallee yuunivarsiitii barsiiste jedhan isheenis qeerroo Oromoo tokko jaalattee booda mucaan hin barbaadu jennaan maraattee hayyoota Oromoo. Jawaaris ta'uu danda'a, Abiyyis ta'uu danda'a, Jaalmarroos ta'uu danda'a. Abbaan fa'i qaamaan namni nan argama jedhee Baakir Baraanee warroonni aangoo Oromoo irra jiran kunniin itti siquu didaniiti. Mana amantaa kanatti uummanni garaagaraa akka itti dhufee waaqeffatu waan barbaadallee akka itti dhufee hojjetu dhagaa itti dubbatte faallaa kanaa immoo amantiidhaan wal qabsiisanii saamicha lafaa baay'ee gochaa jiru. Meeshaa kana maal jettati? Ani waaqayyoo sirba dhaggeeffata seeta. Sirbaanis natti dubbata jedhee nama. Anaaf osoo Hacaaluun hin uumaminuu Gabreelii naaf caalaa Hacaaluun.